Nagaanii faraarri Waaqayyo gooftaa isiniif haa ta'u dhaggeeffattoota koo akkam jirtu har'a kutaa sadaffaa maaddii waaqarraa itti fufna. Maaddii waaqarraa ilaaluu jalqabneerra yeroo darbee ilaalcha gooftaa maaddii waaqarraatiif qabu maal fakkaata si jedhu Yohaannis boqonnaa 6 fudhannee ilaallee har'a garaagarummaa maaddii lafarraaf maaddii waaqarraa ilaalla. Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 38 amma 42tti wal faana dubbifanna. Yesuus bartoota isaa wajjin adeemsa isaa itti fufee gara ganda tokko yommuu dhufee dubartiin Maartaa jedhamtu mana isheetti isa simte. Isheen obboleettii Maariyaam jedhamtu tokko qabdi. Maariyaam kun miilla gooftaa jala teessee dubbii isaa dhaggeeffachaa turte. Maartaan hojii mana keessaatti qabamtee waan gurgurtuuf gara isaatti baatee yaa gooftaa obboleettiin koo kophaa akkan hojjedhu sana dhiifteef anaaf hin yaadduure. Egaa akkana gargaartuuf itti naa himi jette. Gooftaan garuu deebisee yaa Maartaa ati yaaddofta waan baay'eetti isa macamta. Kan barbaachisu waan tokkicha. Maariyaam qooda ishee duraa hin fudhatamne sana fudhattee jedhe. Ameen haleluuyaa. Garaagarummaa dubartoota lamaa ilaalla. Obbolaa lamaanidha. Warra gooftaa jaallatanidha. Warra gooftaatti amanedha. Gooftaa duukaa dubartoota bu'aa jiranidha. Lachuu isaanii garuu garaagarummaa guddaa qabu. Waa'ee maaddii ilaalcha isaan maaddii waaqarraatiif qabaniif maaddii lafarraatiif qabanin isinitti beeksisuu barbaada. Mee amala Maartaan isinitti hima jalqaba. Maartaanii fakkeenya nama maaddii waaqarraatiif dhiphatuuti. Ilaalchi isheen qabdu, yaadni isheen qabdu, gooftaa duukaa kan isheen deemtuuf waa'ee isa lafarraatiif, waa'ee maaddii lafarraatiif akka ta'e ilaalla jechuudha. Tokkoffaan amalli Maartaa yookaan dhukkubni Maartaa keessa jiru maanni yoo jettan sagalee waaqayyoo irraaf iddoo hin qabdu. Sagalee waaqayyootiif yeroo hin qabdu. Biiziidha baay'ee. Yesuus jalaa biiziidha isheen. Sagalee waaqayyoo teessee dhaggeeffachuu hin barbaadu. Isa Yesuus mana isaanii dhaqee isaan barsiisu daqiiqaa muraasa Yesuus jala taa'uu dadhabde. Miilla isaa jala teessee sagalee dhaga'uu dadhabde. Maariyaam sagalee dhageessi, isheen kun garuu sagaleedhaaf yeroo hin qabdu. Yesuus jala teessee barachuudhaaf yeroo hin qabdu. Isarraa galaa borii dhaga'uudhaaf yeroo hin qabdu. Soora lubbuu dhaga'uudhaaf yeroo hin qabdu. Kan isheen kurkurtu soora fooniif. Ani isheen dhamaatu sooruma fooniif. Ilaalaa, Yesuus Kiristoos qurxummii lamaaf buddeena 5 baay'isee nama 5,000 yeroo nyaachise agarteetti. Qurxummii lamaaf buddeena 7 yeroo nama 4,000 nyaachise agarteetti. Akka Yesuus waa'ee buddeen lafarraatiif iddoo hin qabne beekti. Garuu sagalee isaa dhaga'uudhaaf yeroo dhabdeetu kurkurti bakka. Hin fiiddii olii gadi mana keessa. Maariyaam Yesuus jala teessee dhaggeeffatti, isheen kun garuu hin dhaggeeffattu. Waan lafarraatii waan yeroo sana nyaatamuudhaaf cannaqamti. Carraa guddaa of jalaa gubde. Yesuus jala taa'anii barachuun akkam namatti tola. Yesuus mana namaa dhufee namaa wajjin taa'ee sin barsiisa siin jedhee kottuu na jala taa'ee dhaggeeffadhu siin jedhee diidanii sokkuun qoyii isa nyaadhu barbaada. Qoyii sammaan barbaadaan. Ani isa waaqarraa badaan barbaadu. Ani isa lafarraa guuttachuun barbaada jedhanii fiiguun. Ilaalaa kana. Nama sagalee waaqayyoo dhufee fi dubbiin waaqayyoo dhufee fi isa kana wangeela kana achi kaa'ee buddeen barbaacha fiiguudha. Fakkeenyi Maartaa. Sagalee waaqayyoo kana dhiisee nama kan biraatti fiiguudha. Sagalee borii kana, sagalee galaa bara baraa kana tuffatee isa har'a nyaatee har'a buluuf nama jarjaru, nama fiigu, nama amma camu fakkeenya kana Maartaa. Sagalee waaqayyoof yeroo hin qabdu. Obboleessa koo. Sagalee waaqayyoof yeroo qabdaati. Dubbii gooftaa yeroo qabdaati. Waldaa kiristaanaa dhaqee sagalee waaqaa dhaga'u yeroo qabdaati. Mana kee keessatti wangeela bara baraa kana baattee dubbisuuf yeroo qabdaati. Waaqayyoon tajaajiluuf yeroo qabdaati. Biiziin taatu waaqayyoof. Namoonni baay'een waaqayyoof yeroo hin qaban. Tajaajiltoonni baay'een waaqayyoof yeroo hin qaban. Waaqayyoo irraa dhaga'uuf yeroo hin qaban. Wangeela dubbisuuf yeroo hin qaban. Sagalee ta'anii barachuuf yeroo hin qaban. Gorsuun malee gorsamuuf yeroo hin qaban.
Isa lafarraatiif amma caba baay'een mala yeroo hin qabu. Guyyaa har'aa keessumaati kan biizii nu godhee sammuu nu naanne saa'ol waan irra nyaannee bulluudha malee sagalee bara baraa maaddii isa bara baraatti gallaadhaaf yeroo hin qabu. Waldaa dhaquuf yeroo hin qabu. Teenyee barachuuf yeroo hin qabu. Maaliree biizii seexanni sammuu namaa biizii godheera. Istireesii godheera. Hojii sirra naqee, assaayimentii sirra naqee, jireenya ulfaachisee, qaaleensa jireenyaa mataarra baaseetu seexanni yeroo kan akka namni sagalee waaqayyoof yeroo hin qabne godhee lafa kaa'e. Barri kun bara hamaa namni sagalee waaqayyoo yeroo dhabeedha. Barri kun bara rakkisaa namni waaqayyoof yeroo dhabeedha. Obboleessa koo jaallatamaa, obboleettii koo na dhaggeeffataa jirtu. Sagalee waaqayyoof yeroo qabaadhu. Dubbii waaqayyoof yeroo qabaadhu. Kenniif sa'aatii kee barbaada waaqayyo. Kenniif humna kee barbaada waaqayyo. Kenniif yeroo kee barbaada waaqayyo. Kenniif dargaggummaa kee barbaada waaqayyo. Kenniif bareedina kee barbaada waaqayyo. Kenniif irree kee barbaada waaqayyo. Kenniif beekumsa kee barbaada waaqayyo. Kenniif ogummaa kee barbaada waaqayyo. Si barbaada waaqayyo. Waaqayyo jalaa yeroo nabi biizii jalaan ta'e. Isaayyaas boqonnaa 6. Isaayyaas boqonnaa 6. Sagaleen dhaga'ee jedhe Isaayyaas. Eenyu na ergadha? Eenyutu ergaa naa dhaqa jedhu sagalee samaa irraa dhaga'e. Sagalichi nama waama. Eenyu na ergadha jedhee nama waama. Eenyutu ergaa naa dhaqa jedhee nama waama sagaleen yeroo hundumaa. Waaqarraa sagaleen nama waama. Namatu waaqayyoof argamuu dide waan ta'eef. Namatu waaqayyo jalaa dide waan ta'eef. Namatu dhibame waaqayyoof. Hundumtuu gara maasii isaatti fiiga. Hundumtuu gara hojii isaatti fiiga. Hundumtuu foon isaa nyaatee buluuf fiiga malee nama waaqayyoof yeroo dhabe waan ta'e waaqayyo nama waama. Innaan Isaayyaasii nama amma kanaa keessaa waaqayyo nama dhabe innaani ani jiraa jedhe Isaayyaas. Anaan ergadhuu jedhe Isaayyaas. Ansii jiraa jedhe Isaayyaas. Maaloo waaqayyoon ansii jira jedhe. Anaan na ergadhu ansii jiraa jedhe. Yeroon dhabin waaqayyoof hin darba biyyi lafaa. Hin darba foon kun. Guuteen guutu biyyi lafaa. Guuteen guutu fedhiin foonii. Garaan namaa gadi fagoodha. Konkolaataa tokko bitatte lammaffaadhaaf si dhamaasa. Mana yoo ijaarratte immoo kan biraadhaaf. Hojii yoo qabatte immoo kan biraadhaaf. Biyyi lafaa hin guutu. Qaawwii hin guutu. Biyya lafaa kanatti qaawwan guutette yeroo dhabi waaqayyo jedha. Biiziin ta'in maal obboleessa koo. Haannaan akkasitti gaafa Saamu'eeliin kadhattu waaqayyoon. Waaqayyoon gaafa kadhattu mucaanaa kenni ani immoo siifan kennaa jette. Naa kenni siifan kennaa jette. Waaqayyo kan sii kenne qabadhuuti yeroo kee waaqayyoof kenne. Kan waaqayyoo sii kennetti galateeffadhuuti waaqayyoo wajjin yeroo qabaadhu. Kadhannaadhaan yeroo qabaadhu waaqayyoo wajjin. Piliis waaqayyoodhaaf yeroo hin dhabina. Haannaan Maartaan waaqayyoodhaaf yeroo dhabde. Dhukkuba guddaadha kun. Gooftaa mana ishee dhufe. Gooftaa mana ishee dhufe isa dhaggeeffachuu dadhabde. Nyaata amuma nyaatamee baduuf kurkurtii jedhe. Hin kurkurtaa jedhe. Dafquudha ma'uudha ishee boqonnaa dhabdi fayyuu. Tuma nyaattuu cannaqamtu. Dhiphattu. Gooftaa mana ishee dhufe cannaqamti. Yesuusa mana ishee jiru cannaqamti. Jala teessee dhaga'uu dadhabde. Dhukkuba namoota baay'eeti kun. Dhukkuba namoota baay'eeti. Utuu qabanii dhiphachuun waaqayyoo yeroo dhabanii. Waaqayyo waan hundumaa isaanii guutee waaqayyoo yeroo dhabu. Waaqayyoo jireenya bareedaa isaanii kennee waaqayyoo yeroo dhabu. Waaqayyo harka guutee kennee fi waaqayyoo yeroo dhabu. Yeroo nabiin waaqayyoof. Waaqayyoo wajjin yeroo qabaadhaa. Haalleluuyaa. Lammaffaan dhukkubni Maartaa maanni? Ilaalcha isheen gooftaadhaaf qabdu sirrii miti. Gooftaa Yesuusiif ilaalcha salphaa qabdi turte. Bataam simpil. Ilaalcha ishee Yesuusiif qabdutu baay'ee gadi bu'aadha. Ilaalaa kan gooftaa du'aa kaasu, gooftaa mana ga'u, gooftaa waan hundumaa gochuu danda'u, waaqayyoo isa uumaa kana isa mana ishee dhufeef yeroo hin qabdu jechuun Maartaan Yesuusiif iddoo xinnoo qabdi. Maariyaam Yesuusiif iddoo guddaa qabdi. Maariyaam miilla jala teessa Yesuus jala teessee dhaggeeffatanii dubbatu jireenya bara baraa. Waa'ee isa waaqarraa sannaa ta'uu dhaggeeffatti. Maartaan Yesuusiif iddoo xinnoo tokko hin qabdu. Yesuusiin lafa kaanii olii gadi fiigummaan. Yesuusiin mana kaanii olii gadi fiigummaan. Kottuu taa'ii dhaggeeffadhu isaan barsiisuuf dhiistee fiiguun Yesuusiif iddoo hin qabdu jechuudha. Iddoo hin qabdu garaa ishee keessaa Yesuusiif. Ilaalcha xinnoo qabdi Yesuusiif. Waan gooftaan buddeen lafarraa kanatti gammadee harkaa fudhatee nyaatutti fakkaata.
Waan buddeen lafarraatti gammadee akkuma keenya kana garaa guuttatee uffee si'aa eebbisu Waaqayyo jedhee nyaatutti fakkaata. Inni fedha abbaa koo raawwachuun dhufee jedhe Yesuus. Dubartii Samaariyaa bira dhaqee Maatiyus Yohaannis boqonnaa 8 irratti yoo ilaaltanii gara dubartii Samaariyaa sana gaafa dhaqu bartoonni utuu dubartii wajjin haasa'uu dhaabbatee arganiitu ani nyaadheera gaafa Yesuus jedhu lakkaa namatu biddeen fideefi jedhan. Innaa Yesuus irra deebi'ee jedhe nyaanni kan koo jedhe fedha isa waaqarraa sana ergee abbaa koo raawwachuudha jedhe. Nyaanni Yesuus yeroo hundumaa isa lafarraa miti. Fedha abbaa isaa raawwachuun nyaata caalu Yesuus. Argite? Maartaan waa Yesuus buddeen isheen qopheete nyaata ishee eebbisitti fakkaata. Namoonni tokko waan walitti haranii fidanii, waliin dhaanii fidanii, mattaa meeqaa walitti guudanii, waldaatti kennaa isaan kennanii waan Waaqayyo harka cabacabuuf itti fakkaata. Kun waan ta'eef Waaqayyo waaqa dhabeessa miti. Kurnee keetti hin gammadu Waaqayyo. Jireenya keetti gammada. Kuma meeqasatti waldaatti dhangalafti gammada miti Waaqayyo. Miinsi eessaa dhufeetti gammadama. Eessaa fiddeetti gammadama. Goomina iddoo qabaadhaa Waaqayyoof. Iddoon qabdu sammuu ishee keessaa, iddoon qabdu laphee ishee keessaa, Yesuus mana isheetti iddoon qabu. Maartaa keessaa Yesuus iddoon qabu. Laphee Maartaa keessatti Yesuus xinnoodha. Laphee Maartaa keessatti buddeen lafarraa baay'ee guddaadha. Zuum ta'ee mul'ata. Biddeen waaqarraa garuu xinnoodha. Biddeen lafarraatiif iddoo guddaa kenniteetu Yesuusa biddeen waaqarraa, Yesuus isa maaddii waaqarraatti nu gashuuf iddoo xinnoo tokko hin qabdu Maartaan. Waaw! Yesuus mana keetii maal fakkaata? Yesuus si keessaa maal fakkaata? Iddoo qabdaa Yesuusiif. Iddoo guddaa kenniteettaa Yesuusiif. Tokkoffaa koo jetteettaa Yesuusiin. Iddoo guddaa kenniteettii jirtaa Yesuusiif. Namoonni baay'een iddoon qaban Yesuusiif. Iddoo xinnoo isheen qaban mana isaanii keessaa. Yesuus ulfina xinnoon qabu mana isaanii keessaa. Gola nama baay'eetti Yesuus iddoon qabu. Mana nama baay'ee keessaa Yesuus iddoon qabu. Laphee nama baay'ee keessaa Yesuus iddoon qabu. Iddoon qaban Yesuusiif. Iddoon kennan Yesuusiif. Jecha isaatiif iddoon kennan, sagalee Waaqayyoof iddoon kennan, wangeelaaf iddoon kennan. Ani isaan haasa'an isa lafarraa, ani isaan yaadan isa lafarraa, ani isaan fiigan isa lafarraa, ani isaan dafqan isuma lafarraa. Yesuusiif iddoon qaban. Mana nama baay'ee keessa Yesuus hin jiru. Waldaa keessa jiru malee baay'ee Yesuus isaan keessa hin jiru. Waldaa keessa jiru malee baay'ee mootummaa isaa keessa hin jiran. Yaa nama na dhaggeeffattu akka takkas hin taane barbaada. Yesuusiif iddoo qabaadhu. Yesuusiif iddoo kenni iddoo sii laataa gaafatu. Yesuusiif iddoo guddaa kenni iddoo sii laataa Yesuus. Mana abbaa koo keessa iddoo baay'ee jira. Dhaqeen isin qopheessan jedhe iddoo sii laata gaafatu. Yoo hatarra barcuma laattee mana kee keessaa, yoo hatarra laphee kee keessaa Yesuusiif iddoo laatte Yesuus iddoo sii laata. Otuu Yesuusiif iddoo laatiin iddoo naa laata jedhanii eeggachuun gowwummaadha. Otuu Yesuusiif ulfina laatiin ulfina naa laata jedhanii gowwummaadha kun. Iddoo laadhaa Yesuusiif. Bakka laadhaa Yesuusiif. Kottuu na keessa taa'i. Kottuu mana koo jedhaa. Jilbeenfadhaa iddoo aarsaa iddoo adda ba'e Yesuusiif kennaa mana keessan keessa. Yeroo kennaa fi yeroo wangeela dubbista Yesuusiif. Yeroo wajjin haasofta Yesuusiif iddoo kenna. Iddoo barbaada. Iddoo qubatu barbaada Yesuus mana kee keessa. Iddoo qubatu barbaada. Iddoo jiraatu barbaada Yesuus sammuu kee keessa. Iddoo jiraatu barbaada Yesuus laphee kee keessa. Ante chemur iddoon tu qabne iddoo tokko iddoo adda ba'e iddoo keessummaa guddaan ta'uu barbaada laphee kee keessaa Yesuus. Iddoo kenni. Maartaa Yesuusiif iddoo hin qabdu. Ilaalcha xinnoo qabdi. Ilaalcha sirrii hin qabdu Yesuusiif. Ilaalcha gadi bu'aa qabdi. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sadaffaa irratti dhukkubni Maartaa qabate maali yoo jettan? Maali yoo jettan? Yaaddoftuudha. Yaaddoftuudha. Luqaas boqonnaa 10:41 yaa Maartaa ati yaaddoftaa jedhe Yesuus. Yaaddoftu dhiphattu yaaddofti. Ati yaaddoftaa jedhe Yesuus. Maaliif yaaddofti beektaa? Isa waaqarraatiin yaaddofti miti. Waa nyaataniif yaaddofti malee. Waa nyaattuuf yaaddofti Maartaa. Mana guuttee yaaddofti. Utuu uffattuu yaaddofti. Utuu qabduu yaaddofti. Har'a baay'een akkasidha. Waan nyaatan jira hin yaadda'u. Waan dhugamu jira hin yaadda'u. Waan uffatan qabu hin yaadda'u. Hojii hojjetan qabu hin yaadda'u. Akkam taana bara geera. Akkam taana isa dhufu. Wayyoo kun badeera. Jireenyi akkas ta'eera. Jireenyi sana ta'eera. Yaaddoo jireenyi nama ammaa. Yaaddoo masitti haasa'a. Abdiin haasa'an namoonni baay'een jira abdiin hin jedhan. Hin jiraanna Yesuus jira jedhan. Yaadda'uudha bakka. Yesuusiin mana kaanii yaadda'u wayini.
Mee dhaggeeffadhu mana Maartaa Yesuustu jira. Yesuus isa biddeen lafarraa yoo barbaade sii baay'isee si nyaachisu jira. Isa afaan qurxummii keessaa birrii qabu Yesuus isaan bira jira. Isa kiyyoo qurxummii duwwaa guutee hamma isaan harkisuu dadhabaniitti kiyyoo isaanii guutu Yesuustu mana isaanii jira. Yesuus mana kaanii isa waan hundumaa qabu mana kaanii yaadda'u. Yesuusiin mana keessa maaf yaaddofta? Yesuus si keessa jira maaf yaaddofta? Yesuus si keessa jira maaf dhiphatta? Jireenya keessaniif maal nyaanna maal dhugdaa hin yaadda'inaa. Jireenyi nyaatarra dhagni uffatarra hin caala jedhe Yesuus. Atis boqonnaa jaalalaa hin yaadda'inaa jedhe. Haatti cannaqu hin yaadda'inaa. Hin dhiphatinaa. Duraan dursaa mootummaa Waaqayyoo maal godhaa barbaadaa? Jireenyi nyaatarra caala. Dhagni uffatarra caala. Utuu dhannan qabaatiin uffatan. Utuu miillan qabaatiin kopheen barbaadan. Dura isa barbaadaa isa caala. Tokkoffaa barbaadaa dura. Inni kaan itti dabalamaa. Inni kaan hin dhufaa. Inni kaan sinii ta'aa. Jedhe Yesuus. Hin yaadda'inaa jedhe. Simbirroota laalaa. Hin facaasan. Garuu waan nyaatan qabu abbaan isaanii isaan sora. Daraaraa bakkee laalaa hin dhama'an. Isaan caalaa galuu namni uffate hin jiru. Solomoon mootichi iyyuu amma isaanii uffanne amma daraaraa bakkee namni bareedu hin jiru. Faayyamanii gaafa dhaabbatan. Bareedanii gaafa dhaabbatan. Abbaa isaaniitu isaan bareecha. Beektanii? Isin immoo maaf yaaddoftu jedhe Yesuus. Kadhannaa abbaa keenyaa gooftaan bartoota barsiise laalame. Yaa abbaa keenyaa waaqarra kan jiraantu jennee kane gidduurra gaafa keenya kenna. Kan nu ga'u buddeena keenya irraa nuu kenni jedhaa kadhadhaa jedhe Yesuus. Dhaggeeffadhu. Kan nu ga'u buddeena keenya irraa nuu kennaa jedhe Yesuus. Kadhannaa Yesuus kanadha. Kan buddeena keenya irraa jedhe malee dilbii kaayee addaan manamne. Isa borii kaayee addaan manamne. Sabni Israa'el gaafa lafa onaa kee adeemaa turan baay'ee nama dinqu. Museen akkas jedhe ajaja Waaqayyootiin gaafa seera Waaqayyootti immoo kan har'aaf isin ga'u duwwaa mannaa kana funaannadhaa. Mannaa kana boriif hin fudhatinaa. Har'uma nyaadhaa. Boru Waaqayyo jira. Bor isinii roobsaa jedheen. Sassattoonni jiru. Yaaddoftoonni jiru. Bor maal nyaanna warri jedhan immoo jiru. Dhala kootu na jalatti du'a warri jedhan immoo jiru. Isaan immoo dhaqanii guuboottan maaranii boriif iftaaniif hantobbee tokko jedhanii sassabanii wal saamanii mana naqatanii tuullannee irra ta'an. Ganama kaan hin nyaanna gaafa jedhan raamme. Ganama kaanii hin nyaanna gaafa jedhan ilaalan raammoon lafa guute raammoon keessaa wasa. Gadi baasanii amma ajaasaa. Waaqayyo har'aaf nyaadhaa jedhe. Boriif ani jiraa jedhe. Hin yaadinaa ichaa jira miti. Hin yaaddain bakka ofirii yaaddain. Dhukkuba sammuu ofitti fiddafuma kaanserii ofitti hin fidin. Jira sii kenneena Waaqayyo. Hin yaaddain otuu Yesuusii wajjin jirtu. Waa'ee fayyaa kee yaaddain. Waa'ee barumsa kee yaaddain. Waa'ee hojii kee yaaddain. Waa'ee borii kee yaaddain. Bor kan Waaqayyooti. Har'a kan keenya bor guyyaa borii hin beeknu. Bor duunaaf bor hin jiraannaa isaan beeknu. Bor guyyaa borii maal akka ta'u hin beeknu. Guyyaa borii eessa akka oolu hin beeknu. Guyyaa borii maaltu akka dhalatee bulu hin beeknu. Waa'ee guyyaa boriif hin dhiphatin. Waa'ee bara gariif hin dhiphatin. Garuu har'a hojjedhu. Har'a jiraadhu. Har'a Waaqayyoof ta'i. Har'a Waaqayyoof jiraadhu. Har'a waan gaarii facaasi. Har'a kan kee guyyaan sii kenname har'a. Kaleessi du'eera. Har'a jirta. Boriin dhalanne laa. Guyyaan boriin dhalanne. Yaaddeen boriif. Yaaddoftuudha Maartaan. Dhukkubni Maartaa qabatee dhukkuba yaaddessaadha. Yaaddofti bakka. Yaaddoo Waaqayyoo sirraa kaasu. Yaaddoo rakkisaadha. Namni yaadda'u koo dhiphina sammuu godhata. Namni yaadda'u cinqatii godhata. Namni yaadda'u dhukkuba godhata. Hin dhiphatata. Ofirii dhiphatata. Yaadda'e Waaqayyo jira. Yaaddofti Maartaan. Afuraffaa irratti gooftaan akka yaa Maartaati hamma camtuudha. Hamma camtuu. Yaaddoo hamma camuun tokko. Hamma camuun immoo isa of hooqan fayyumu. Tuu nyaatanii of hooqu. Bakka iddoo hundumaa ittiin tolu nama tokko tokkotti. Waldaa dhaqee ittiin tolu. Waldaaf ittiin tolu. Bashannan ittiin tolu. Uffata ittiin tolu. Nyaata ittiin tolu. Inuma of hooqa bakka. Hamma camaa. Namni tokko tokko hamma camaa. Of hooqaa deema bakka. Of xaragaa deema. Haasaan namaa ittiin tolu. Bakka dessaayilu. Jinji deema bakka nama camu. Nama samma camu. Ofiisa nama camu. Amma camuun gadeedha. Maatii isaas nama camu. Ofiisa amma camu. Namoota irra kan naannoo isaa jiran hundumaa hamma camu. Namni akkasii. Hamma camaa bira taa'uun hin ulfaatu.
Maartaan amala ammacamummaa qabdi. Waan hundumaatitti hin tolu. Waan hundumaatitti hin bareedu. Waan hundumaatiin guutuuf nama ammacamu. Ammacamtuudha. Inni shanaffaan amalli isheen dhukkubni ishee qabate nama hammeessuudhaan beekamti. Ilaala dhaggeeffadhaan isheen jettu. Maariyaam miilla Yesuus jala teessee sagalee isaa dhaga'aatti. Maariyaam qooda gaarii filatteetti. Yesuus Maariyaamiin tajaajila. Yesuus Maariyaamitti dubbataa jira. Isheen garuu akkeetti yaa gooftaa ofii ishee irraa kaatteetti. Ofii ishee masmararra hin jirtu. Ofii ishee Yesuus duukaa hin jirtu. Ofii ishee sagalee isaa dhagaa hin jirtu. Ishee sagalee dhageessu. Ishee Yesuus jala teessuun immoo akkeetti. Yaa gooftaa Maariyaam akka isheen na gargaartutti naan himtu. Isheen hin teessi annan hojjedha. Sagalee waaqayyoo ishee dhageessu. Isa waldaatti fiigu tokko tokko nammeessa taa'e. Isa waldaatti fiigu, isa kwaariitti fiigu, isa tajaajilatti fiigu taa'ee hammeessa. Ofiin tajaajilu sila. Ofii karaa waldaan beeku sanbata malee. Ofii dhimma hin qabu sanbata malee. Isa tajaajilu ammeessa. Isa tajaajilutti quba qaba. Isa tajaajilu taa'eetu isa wangeela duukaa baattatee fiigu, isa baadiyyaan magaalaatti fiigee wangeela laba jedhu teenyee ammeessina yeroo baay'ee. Waaqayyoon jaallatu kan. Kennaa kee ta'ati taa'i. Inni fiiggatu facaafataa jiran, gonfoo sassaabbataa jiran, yeroo isatti fayyadamaa jiran. Taa'eetti caljedhe. Gaaf tokko waan ataamtu laalla. Namni hundumtuu guyyaa tokko waan irra facaasa hinaa. Inni isa lafarraa facaasu isa lafarraa haama. Hammina kan facaasu hammina haama. Gaarii kan facaasu gaaf tokko gaarii haama. Wangeela kan facaasu gaaf tokko wangeela irraa jireenya bara bara hammata. Gonfoo waa'ee sassaabbata. Inni har'a wangeela baatee fiigu gonfoo fiigaa jira. Dhugaadhaan yoo hojjeteef. Inni har'a taa'us waan taa'u keessaa waan argatu sana qabannis. Hin teessa taanaan ansii lakkaamutu lakkaawwadhatu har'a beekta waan sii taa'u. Hamma dandeessu wangeelaaf fiigi. Isa fiigu nammeessin. Hamma dandeessu Yesuus jala taa'i. Isa Yesuus jala taa'utti quba hin qabin. Maartaan Maariyaamitti quba qabdi. Ishee sagalee dhaggeessutti quba qabdi. Ilaa ishee teessutti. Ilaa ishee Yesuus jala teessutti quba qabdi. Yoo Yesuus jala teesses quba sitti qabu namoonni. Yoo tajaajiltees quba sitti qabu namoonni. Kanaaf quba namaa dhiisati. Yesuus Kiristoos Maartaa jaje miti. Maariyaamiin jaje malee. Maariyaam qooda gaarii filattee malee. Miilla jala teessee dhaggeeffatte jedhe malee. Hin jeeqti isheen sun. Hin jeeqti. Kissii kasastuudha. Hin kasasti. Obboleettii ishee. Amalli Maariyaam. Ilaala amala Maariyaam. Maaddii waaqarraatiif yeroo qabdi. Sagalee jireenya bara baraa dhaggeeffachuuf yeroo qabdi. Maariyaam miilla Yesuus jala taa'u beekti. Waaw! Waaqayyo gooftaan amala Maariyaamiin sii balaatu. Maariyaam gadi jettee miilla Yesuus jala taa'u beekti. Miilla isaa jala waatu jira. Yesuus jalatti gaafa gadi jedhamee waatu jira. Eebbatu jira. Nagaatu jira. Boqonnaatu jira. Ilaa fakkeenya boqonnaa tokko lakkoofsa 33. Namni na dhaga'u nagaatti jiraata. Wanta amaa hin sodaatu jedha. የሚሰማኝ በእርጋታ ይቀመጣል ከመከራ ስጋትም ያርፋል namni dhaga'u nagaatti jiraata waan amaan sodaatu miilla jala teesseenaan jilbeenfattee Yesuus jala teessee jennaan waan amaan sodaattu nagaan mana kee guuta fayyaatu mana kee guuta eebbatu mana kee guuta boqonnaatu mana kee guuta boqonnaa sammuu qabda raftee nagaa qabda kaatee nagaa qabda hojjettee nagaa qabda Yesuus jala teessanii dhiphachuun hin jiru. Yesuus jala taa'anii fannoo Yesuus jala taa'anii cannaqamuun hin jiru. Fannoo Yesuus jala taa'anii yaaddoon hin jiru. Maartaa kan ishee yaaddesse fannoo jalaa ka'uu isheeti. Maariyaamiin kan ishee boqochiise fannoo jala taa'uu isheeti. Yesuus jala taa'uu isheeti. Yaa nama nana Yesuus jala taa'i fannoo isaa jala taa'i hin boqotta. Fannoo isaa jala taa'i aara galfatta. Fannoo jala teessi. Lammaffaa irratti Maariyaam waca Maartaa caalaa sagalee Yesuusiif iddoo qabdi ture. Waca Maartaan isheen iyyitu kissii Maartaa caalaa han ishee gammachiisu sagalee Yesuusidha. Gurra ishee waca Maartaatti hin laanne sagalee Yesuusiif gurra laatteetti. Waca biyya lafaaf iddoon laatiin, waca seexanaaf iddoon laatiin, waca hadhoositootaaf iddoon laatiin, waca hammeessitootaaf iddoon laatiin. Yesuusiif gurra laadhu, Yesuusiin dhaggeeffadhu, isa jireenyi bara baraa, isa maaddii waaqarraa. Isa jireenyatti kan si geessu inni kaan hin soba sagalicharraa si kaachisuuf sitti waca biyyi lafa. Biyyi lafaarra nama baay'eetti waca. Biyyi lafaarra nama baay'ee waama. Sagalee baay'ee dhagaa gurri keenya biyya lafaarraa.
adda baasi Yesuusin dhaggeeffadhu taa'iti. Saxxee Yesuusin yeroo qabaadhu isa jala taa'ii dhaggeeffadhu. Nagaa guddaa argatta. Fayyaa guddaa argatta. Isheen xiyyeeffannoon ishee Yesuusiif gura laatti malee waca Maartaatiin miti. Maariyaam atteeshinii Yesuusiin argatteetti. Yookaan xiyyeeffannoo Yesuusiin argatteetti. Yesuus nama akkamii akka barbaadu Maariyaamiif galeera. Maartaaf galuu hin galle. Yesuus nama sagalee isaa dhaga'u akka inni barbaadu Maariyaam atteeshinii Yesuusiin argatteetti. Argite? Atteeshinii Waaqayyoo yaadni Waaqayyoo yeroo hundumaa nama isa dhaggeeffatu barbaada. Nama sagalee isaa dhaga'e hojii irra oolchuu barbaada. Isa kana Maariyaamiif galeera. Maartaaf hin galle. Kun sii galuu qaba. Atteeshinii Yesuus Kiristoos nama dubbii isaa dhaga'udha. Atteeshinii Waaqayyoo yeroo hundumaa nama sagalee isaa dhaga'udha. Nama hammacamu miti. Nama yaadda'u miti. Nama foon bichaadhaaf olii gadi fiigu miti. Nama jireenya foonii duwwaadhaaf as fiigee achi fiigee as haadhee achi haadhee isa kaan sobee isa kaan haatee isa kaan saamee isa akkasii miti. Atteeshinii Waaqayyoo nama isa dhaggeeffatudha. Jireenyi lafarraa Waaqayyoo harka jira. Badhaadhummaan Waaqarraa badhaadhummaan lafarraa harka Waaqayyoo harka jira. Sii kennuun dadhabunni yoo garmalee sii laateen baddadheeti malee. Waaqayyoo harki isaa guutuudha. Biyyi lafaa hundumaa harka Waaqayyooti. Hansi ga'u sii kennan. Hansi ga'u gararraa yoo sii kenne ittiin baddatu. Summiidha. Summiidha. Mee ilaalaa. Ijoolleen keenya gaafa dhukkubu shirooppiitti laanna. Shirooppii safarree laannaaf. Mucaan garuu hin beektu. Argatee jennaan hunda ishee dhuga. Argatee jennaan qaqqaqqooteefitti. Hamma ishee ga'u nutu beeka. Safarree laannaa nuti. Siitii shan irratti jennee safarree laannaa. Mucaan garuu takkaadhaan dhugee fixuu barbaada. Waan mi'aawuuf. Waaqayyo safaree sii laata jireenya. Safaree sii laata buddeen. Safaree sii laata birrii. Safaree sii laata qabeenya. Safaree sii laateera malkii. Safaree sii laateera humna. Safaree sii laata beekumsa. Yoo hunda isaa sii laate ittiin duutata. Summiidha osii ajjeesa. Overdoosisitti ta'a. Namni baay'ee sooressi baay'ee mootummaa Waaqayyootti kan isaan hin galleef kanaaf ooverii gaafa ta'u machaa namatti. Hiyyeessi gaafa birrii baay'ee machaa. Qabeenyi nama macheessa. Aangoon nama macheessa. Birriin nama macheessa. Machaan immoo Waaqayyoon hin beeku. Machaan lafa argetti kufa. Machaan iddoo arge ciisa. Machaan waan isatti dhufe dubbata. Machaan safuu hin beeku. Akkati machoofneef safaree sii laata obboleessa koo. Kanaaf atteeshinii Waaqayyoo atteeshinii Yesuusiin argatte Maariyaam. Kan nama gammachiisu. Xiyyeeffannoo Waaqayyoo kan atteeshinii Waaqayyoo namoota argatan keessaa tokko Daawitidha. Daawit hojii ergamoota boqonnaa 13:36 Daawit bara isaatti akka jaalala Waaqayyootti hojjetee hin boqote jedha. Daawit akka jaalala Waaqayyootti hin bare bakka Waaqayyo maal jaallate Waaqayyo maal barbaada jedhee bare. Isa Waaqayyo barbaadu sana bichaa hojjetan. Isa Waaqayyo jaallatu duwwaa hojjetan. Xiyyeeffannoo Waaqayyo argate. Xiyyeeffannoo Waaqayyo argatte innaan si rakkisu. Xiyyeeffannoo Waaqayyo. Saa'ol garuu xiyyeeffannoo Waaqayyo dhabe. Waan Waaqayyo barbaadu, waan Waaqayyo jaallatu wallaalee Saa'ol. Ilaalaa akkuma Maartaatiinis. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 17-19tti Waaqayyoon dhaga'uu didee boojuu irratti lafa dha'e. Waaqayyo Amaaleqiin xargii balleessi jennaan inni immoo coccoomaasa, fufurdaasa, mootii isa furdaa nama mararu, sangoota fufurdaa nama mararan fidee dhufe. Maal gootannaan kana Waaqayyo fan aarsaa dhiyeesse. Waaqayyo balleessi jedhe. Waaqayyo ajjeesi jedhe kanaan fiixii jedhe Waaqayyo. Fiixii ani kakadheera. Yeroo sabni koo Gibxii ba'e dudduuba deemanii warra dadhabanii dudduuba deeman ajjeesaa turan isaan itti kakadheera. Gaaf tokko lafarraan isin balleessa jedhee isin itti kakadheera. Karaa kee raawwadha. Yaa Saa'ol Amaaleqoota dhaqii fixi horii isaanii fixi tokko nambisin jedhe Waaqayyo. Ijaan baadha yeroon koo ga'eeraa. Waaqayyo waan dubbate raawwachuudhaaf karaa isaatti hime. Inni garuu isa Waaqayyo jedhe dhiisee huuqqattuu ishee fofokkiftuu ishee ajjeesee isa gaggaarii guuree dhufe. Saamu'eel gaafa Saa'ol bira ga'u jedhe maanni duuba keetii mar'atu jedhe. Sagaleen dhagaama duuba keetii jedhe.
Isa waaqayyo jedhe najjeefne ati hin fixnee moo isa waaqayyo fixi jedhennaan anoon inni isa fufurdaa isaa isa gabbataa isaa aarsaa dhiyeessina innee finnee dhufnee isa waaqayyo balleessi jedhu aarsaa dhiyeessita. Isa waaqayyo balleessi mana keetii ajjeessiin jedhee aarsaa dhiyeessita. Kan waaqayyotti hin gammanne. Atteenshinii waaqayyoo xiyyeeffannoo waaqayyoon arganne Saa'ol. Rakkinni Saa'ol akkasidha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yaa obboleessa koo har'a dhukkubni Maartaa si qabateedha tanan of ilaali. Dhukkubni Saa'ol si qabateedha tanan of ilaali. Waan waaqayyotti hin gammanne waaqayyoon gammachiisuuf hin dhama'in. Waan waaqayyoon jaallanneen waaqayyoon gammachiisuuf hin dhama'ina. Koo ishee kana isinitti dubbadheen xumura. Garaagarummaan Maartaa Maariyaam yoo mul'ate yoo jettan Yohaannis boqonnaa 11 keessatti obboleessi isaanii Alaazaar gaafa du'e Yesuus Kiristoos bittaaniyaa ture. Yesuus Kiristoos iddoo biraa ture. Alaazaar hin dhukkuba jedhanitti dhaammannaa Yesuus dhufuu dide. Otuu Yesuus hin dhufin obboleessi isaanii Alaazaar du'e. Alaazaar gaafa du'u Yesuus otoo achi hin gahin guyyaa 4 ture. Isa booddee Yesuus akka dhufaa jiru mandara isaanii dhageesse Maartaan. Sila Yesuusiif iddoo hin qabdu. Sila Yesuusiif iddoo attention hin qabdu. Sila Yesuusiin hin dhaggeeffanne. Sila sagalee isaa hin barre. Amma garuu akka inni obboleessa ishee fayyisuu fiigaa kaate moo gaafa rakkina ishee immoo fiigaa qaddamtee Maariyaamiin gaafa rakkinaa fiiguudhaan beekamu warri sagalee waaqayyoof iddoo hin qabne. Gaafa dhukkubaa fiiguudhaan beekamu warri sagalee waaqayyoof iddoo hin qabne. Tasgabbaa'uu hin danda'an sila yoo amma camoota waan ta'eef. Kanaaf tasgabbaa'uu hin dandeessu Maartaan fiigichaan gara Yesuus dhatte. Fiigichaan dhattee utuu ati jiraattee obboleessi koo hin du'eette. Utuu ati jiraattee hin du'u. Ana jireenyidha Yesuus. Yoo du'eeyyuu hin kaa'e. Yesuusiin hin barre waan ta'eef waan Yesuus jedhu hin beektu isheen. Yesuusiif xiyyeeffannoo waan hin qabneef akka inni du'aa kaasuu danda'u hin beektu isheen. Isa guyyaa booddee beekaa jette. Isa guyyaa booddee akka isaan ka'an beeka. Har'ayyuu an yoo amante ulfina koon argitaa jedhan. Har'ayyuu nan kaasaa jedhan isheef hin galu. Otuma jedhaniitu dhaqaniitu namoonni Maariyaamiin gooftaan dhufeeraa gaafatti jedhan Maariyaam nama tokkotti hin himne. Aguggattee fiigichaan gara Yesuusitti fiidde. Akkuma Yesuus bira geesseen akkuma kaleessa miilla isaa jala teessee sagalee isaa dhaggeeffatte ammas miilla Yesuus jalatti kufte. Miilla isaa jalatti kuftee boosse ammas. Hin dubbanne Maariyaam. Isin jenne Maariyaam. Boo'icha ishee gaafa argu Yesuus imimmaan dhangalaase jedha. Yesuus macaafa qulqulluu keessatti si'a 2 imimmaan dhangalaase. Tokko Yerusaalemii boo'e. Lammaffaa gaafa Alaazaar du'e imimmaan Maariyaam argee boo'eedha. Yesuusiin kan boosise Alaazaar isa du'e miti. Alaazaariin akka kaasu ni beeka. Kan isa boose garuu Maariyaam boo'u isheeti. Maariyaam gaafa imimmaan buuftu Yesuus boo'e. Maaliif? Kaleessa Yesuusiif iddoo qabdi. Kaleessa Yesuusiif yeroo laatteetti. Kaleessa Yesuus jalatti isa dhaggeeffataa turte. Kaleessa Yesuus biraa qooda qabdi waan ta'eef. Gaafati dhiphattu waaqayyoon jaallatu yoo waaqayyo jala teessa ta'e. Gaafati cannaqamtu waaqayyoon jaallatu yoo isa jalaa gatii iddoo qabaatte qooda qabaatte miilla isaa jala teessa taanaan har'an jilbeenfata taanaan har'an tajaajila taanaan har'a sagalee waaqayyoon hin baattan dubbista taanaan gaafati dhiphattu sii dirmatan. Gaafata rakkattu sii dhufanne. Imimmaa Maariyaamiin argee isatti awwaaltan jedhe Yesuus. Eessatti awwaaltan jedhee dhaqee Alaazaar jedhee du'a keessaa kaase. Akka Maartaatiif kun hin ta'u ture. Maariyaam garuu qooda qabdi. Argitee garaagartummaa guddaa jira isaan gidduu. Yaa obboleessa koo biyya lafaa raafamtu kana keessaa Yesuus jala taa'i. Tasgabbaa'i. Hin hammacamin. Hin dhiphatin. Hin yaadda'in. Jireenyi kee laalchi kee hundumtuu maaddii waaqarraaf haa ta'u. Jireenya bara baraaf haa ta'u. Waan dhaggeeffattee waaqayyoo si haa eebbisu. Nama haaraa yuutuubii kanaaf haaraa yoo taate sabiskiraayib godhi. Waan an barsiisu baay'een isaa akkas bira ga'uuf. Namoota warra kaanii biraan naa ga'e yaada qabdu koomentii irratti barreessuun irraanfatin eebbifamteetta.